السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبتن هردفتو تعرفين خمسة تفاجئ كم نجا في جاهي سني بقى جيران عبد الله كنوجا نما أدويتين يجد جنة يرتد دو أول ميرا تبي أكاد أدوي في الرأيجا تبي نافيس اللي أكو ماشي نركات تبتدي نم منقول تولين نافيس أنا بدي مدلعات تبي قاعدتني بدي ساتو كنوجا نرا كنوم دايسة مودي مال تورا كله بيرسي فيديو مال تنتاته وانا كله بيرنا فيديو رورونغا والمينوس وغافا رورون دفته غافا ميدان دفته نو كواليتي سامي سبابنا دونة سبامتي وانا كله بيرنا فيديو رانتنا أكما قرتي إسنو أركا جبتن ركو أدى كيس جرا كهاتي مناسا ilmoo darbitee biraa deemte fiidiyoo takkallee harkeetti maan gartee garaan na dadhabee ilmoo gamtagaa ilmoon torba akka biyyaati ni nu badda jechuudhaan duraanis yaadaa qaba. Har'a garuu wanni na fide kunoo akkuma isin argaa jirtan fillee har'aan tanaa isa duuba hin dhageenye sirraa illee dhageenye naaf inni walillee dubbisaan turre waliin dubbifnu isa namarra osoo karaa deemuutiin namarraa dhageenye jechuu dhageenye. Akka malee miidhamee miilli isaa kun abbaa isa tume garuu abbaa kana addanaan baaneenis isaallee galtee kanaan gaafadheetiin gaa rakkoon isaa nama duraan wajjin nyaachaa turre jidduun gaa wanni jidduu dhugatuun addaan nu baaftuus gaafa rakkoon dhufte nuukka walitti wal bira jirra saniifin gaa ni ilaala jee gaafa galtee ilmoo isaa tanaas garaan na dadhabeetiin duraanuu yaadaan niin dhufaa jechaa jira. Tumiinsi har'aa kun waan haati mana isaa bira hin jirreef ilmootu ni miidhamtii irraa jechuudhaan gartee isallee hubachuu dhufe meeqallee salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan nu dandeenye jecha har'a gaanilleen kunuun jeen har'a natti dhufee garuu hanga maduraatti illee nagooma qaba nagaan inni yoo xiyya bira usee mana taa'utti jira. Narraga aramjee dhufee kunoo an gartee waa'ee dubbatu miti yeroo numaan jira dhaayii jeetii yaade garuu rabbiin alhamdulillah waan hunda jalaa rabbiin na baase. Garuu wanni dilli godhame kun badii akka taate hubattee mire. Annimo angaamman tana beekadhu badii kiyya ta'uu hubaddeetiin. Dirqama ammoo wallaahi wanni na fide daranuu daran tumicha kee daran tumicha keetillee gartee waa hadoottii gartee qaama keessatti hadoottii nanuma dhageemti. Ilmoo tana gartee wallaahi yoo dhugat deebine ilmoon tuni ni miidhamti. Duraanuu nama tokko ofirraa muree jira nama gartee nama ofirraa ciree waliin baanee turre akkuma harkaa tokko waliin baanee gartee wal bira dhaabbachuu qabnaa sababa arafaatitti wal bira dhaabbannee roorroon dura deemaa jirtu ofirraa muruu qabna jechuudha waliin baanee nu ganee hara manaa jaartii jala deebi'ee miidhaan dilluu kun dhufte anilleen dhawameetiin ture iyya maliimiin raawwee ani dhufeen allaalle kalleen maaliif aljaza unji salaman namni ummata lageen galata galfama akkana jechuun kiyya maaliif dhufeen allaalleen sarrakkina isaa isaaf biha waan dhufeen allaalleeniif rakkina isaa isaaf biha waan ta'eef garuu dirqama ani nama kannaan bahin itti kananiif barsiisan jaanii dirqama inni dhufeen allaalle jee miidhama inni akka keessa jiru kana halaala taa'ee daawwachuun narraan bareedu jechuudhaan bira dhufeen irraan tareessa bira dhufee wallaahi har'a kamalee dawama innis miidha kun garuu dhiitaa qaba rakkoo mana keessaatiin maan hunci gitan hin jayina. Anu rakkoo jila san keessa dabreetu waan dhufe kunoo rakkoo isaa waliin qoodachuudhaaf dhufe maaliif beektanii inni waan fedhe na godhus tokko waliif fayyuun nama loolu ilmi namaa tunutti sheenaa taatee namatti hafuurra osuma gartee uumaan dhufin wal bira dhaabbachuuf bareedaadha. Ilmoon tun osoo haati as keessa jirtu osoo namni isaa jiru nama hunda ofirraa muree ilmoon tun waasilaa kophaa asirra hin jiraattu. Dawamiinsisaa kunis akka malee dawamee ture silaa namni akka malee geessu hin dhabu. Dirqama gaa waan magaalaa keessatti maaliif akka gabbaatee dawamte ni bartee eenyu akkasii dhee bartee. Maaltu si baasiree ilmoo bira? Dhugaa rabbii dibatuudha. Ammaatti wallaahi dhiftee namni tokko illee dhufee mana kanatti namni na gaafatan jiru. Ati na gaafate waliif galatoome garuu walaa itti futte galaanni hafuudhu arrabaa jedhatu jiru. Dhiftee gartee angana gartee tumaan na laaluu gadi baay'ee takka galatoomuu si jaamaale ani garuu namni gartee na tume ani ni beekta wallaahi rakkoo nama keenyaa kana hedduu garaan nan danda'u akka keessan yaa gaafa harku rabbi maaliif miidhamne nuti sirra kunne namni nu miidhe san garuu har'a kam keessa jira namni miidhama irra fitisan har'a kam keessa jira isallee komachaatiin ture
hunda komachaa ture isa kanallee har'a garuu rakkoon dilli kun irra dhuftee irrattis daawwachuu hin qabnu kalee waliin nyaannee har'a isarratti daawwachuu hin qabnu jechuudhaatu birallee na fidiyan akkaan duraan muradhee jirutti wallaahi birallee hin dhaquu nillee dubbisu jeetiin ture gaafa rakkoon dilli kun dhufte ilmoon faa wallaahi akkaataan waa gartee haasoolleen wallaahi wanni dubbadulleen na wallaachise isiillee isii gartee karee isiin jirtu gartee kana hunda fide beekee isiidha. Angama kiyyaan nama gartee beekullee itti dabalee barbaada jeeni jira. Silaa dhugaadhaan biyya kana nama bira dhiisee deemee barbaadullee qabaadhe deemee barbaada. Kanarraa garuu namatti beekama kiyyaan. Anammoo Usmaan mana kana jiru nama kana gartee Usmaan mana jiruutiin akkumaan gartee wayiin gartee mijoodhaa bita jee gabbeetti jechuudha. Aluma kanatti natumanii. Kanarraa nama gartee garuu kana gartee. Akkamiin nama sutuma hin beekne gaa. Sababni maanta namni haati ilmoollee ilmoo naa kan jettee takka maali silaa namaa wallola qabdu immoo mudura. Namaallee wallola hin qabnu isumaatu gaatee beektaa isheenis. Wallee akkuma nu godhaa turte nama hunda godhaa jirta nama fitti hiyyeessitee mire. Laa wallaahi hamjee fayyaan beekatu sanii fi miti. Kanarraa amma isheen manatti natti dhuftee mijooti yanaa kanneen aan jettee har'a. Jechuudha asii gartee nama wajjin dhuftee mana kanatti. Hayyee kaameeraa kophaa teettu ilmoo irra bantu san yeroo isiin dhuftee ramyaasi gootu san maaliif bantee hin jedhe isiin harkani. Anoo bara wayii mana ol seenanii mana ol seenuu waan dhorginaanii ulaa qulfii beektaa wallafeetiin keessa keessaa qaba. Amma kana isiitu sutuma jee wallaahi nillee yaadu haati mana fi takka waan fedhillee wallaahi gaa rakkoo yema keessatti hima jirtunne maaliif rakkoo mana keessaatiin nu rakkitanii jechuun keessan hin tolu maaliif beektanii. Rakkoo teenya wallaahi kaameeraadhaan waraabnee isin garsiisaa jirra. Dirqama rakkoon nama tokkorra dhuftee rakkoo teessani. Rakkoon Oromoo rakkoo teenya waliin baaddachuu qabna. Garuu illee narraan tana haala hamaa keessa jira akka malee dawamee ilmoodha akkasii namni yoo dalagee gabbehee gartee akkaataa itti dalagatu hin qabne qabatiin itti seenee garaan na dadhabee arrafaa gaa duraan yoonii fi ilmoo sana kaayee kan nama bira geeffadheetiin gabbeetti dalagadhee deebi'e yoo jeellee arra kun miidhaaf dhoomee jira gabboo hin danda'u. Wallaahi. Kanaaf garaan na dadhabee gadi bira dhufee ani tanarraa waan hin wallaahi takka hin beeku naa kama dheeyitee mire. Namoonni dhagameellee. Garuu hin muramne miilli takka hin dhiine ni hiitee akka malee dheeyitee. Isa kana dhoofe yaa rabbi. Ilmoon ilmi dhiiraa tokko ilmi dhiiraa ilmoon tun inni guddetti yoo rabbiin guddisee ni guddetti. Haadhaan adda baateefis waan takka hin taatu garuu namni nama miidhu booddeen isaa kana namni ni gorfama waan takkarraa waan dhufe takkarraa namni ni gorfama nama miidhuun maal akka fittu atillee bari haasumaanu. Wallaahi ilmoota naa garaan dadhabeen akka maleedha isiin bakka jirtu iyyafattee jirta. Akkamitti iyyafattee? Jawwaalallee eeggasiiseente jawwaala cufaadhaan bakka isin jettu garee jawwaala guyyaa sifaatti cufatte bakka isin goote hin garree. Kanarraa maaliif akkasitu nama bagartee maal ni irraa hubannoo qabdu jedhaare? Ati maaliif miyyoo irraa fuutee ariitanaan jaanituma isaan nama sadii eessitti bakka gartee suuqa gabbee waa bitee oltee feejee ulaan golla fe'anii. Sila mana jiraate egaa mana keessatti goyaanuu najjeesaniitu sila. Isii ijaan agarraan akka gabbaatee xiqqee isiin jirtutti ilmoo bira geessitee gartee masuufallee geessitu biyyi ijaan agarraa ilmoo sii maal kanneen. Animo. Sila ilmooti afaan nagaatiin naa kannee kan jettu taate nagaami. Ati kamittiin tara dhalarra kanaan jaaniituma sababa sanii bakka asumatti nattumanii gartee anillee sababa sanii ol deebi'ee tuba asumaan jira gaa eegatu booda waan nama nutti deebi'us hin garree ol deebi'ellee dubbatuu illee hin dandeenye. Maaliif jettanii akkasitti teessanii wal nyaachuun sanis hin bareedu hedduu maaliif beektan meeyidudaan tun akkatti manaa baatee akkatti waan san hunda daleeyite siirii namatti godhamte tuni gaafa sirraa akkatti godhamtee silaa rabbii beekaa maalirraa akka goote gartee beeytee goote immoo wallaalaa waan dila kana goote sallaa allaa waalaan rabbii tokkochaa beeka. Garuu dubbichirraa kaateetu waan kana hunda fide amma. Sankaanis bara sababa sanitti silaa badala gatteessee isiidhaan suuta gartee maal irraa quba qabda wanni feeyiruusaa maal deeggaruun tun maali osoo jaarsa qabdu namni tokko nama guddaarra deeggaruu san badiidha moo tolchaa atuuf daanni beekta nama guddaadha. Wallaahi amsee kaja gaafadhee sin abadan anumaa himuu diddee sababa sana irratti bakka gartee anilleen eegagoota takka mana gadi baane eegisii tana dhugaan dalagaa waliin namaan gaafadha naa himuu dinnaa sababa sanii kaatee
barbaadu suma wettee kaatee milyoon irra dhiiftee kuttee mire ana eegas booda kunoo gartee Manaasiitu ari'ee miti. manaa manaa kuttee kan namni kun eega kutee ilmoo qabaa gartee gabbeellee yoo aaree akka sun kute deebuun silaa beekadhu namni tokko achiin ilmoo tanarraa waa guyyaa afurin bulu. Kanarraa uumaan ta'us gartee biyyi tana gartee yoo itti deebitee kan gama fayyadu yoo itti deebitee gartee yoo deebi bakka jettutti ilmoo xiyyanneen fudhadha kan jettu taatee isiniin kan naafi. Amma silaa waalaa kanaan jiftee amma ififuu dhoomte miilaa dhoomte ilmoo tura immoo nyaataa dhugaatii feeti takka waan dhuguu feeti beeka kanaatu nyaataa dhugaatii dheesiidhaaf eessarraa akka itti fittu namni kun biyya namaa kana keessa yoo gabbee dalagate malee akkatti jiraatu hin qabu. Namaaf akkana kun murtee namni sababa dubbii tanatti kan namni isinirraa hafe. Angama waan isin jette kana nin gaafadhaa gartee duraanis gabbaatee osoo nan gartee isin wajjin deemee gartee feerisa barbaadu jiru kan wanta isin haasofteemi kan akkuma itti sababa sanii nama keessa gabba'u dhabee isumatu namarraa. Badala silaanuu biraa deemtee maaltu kanaan dhufe jettee ishii qorattee dubbii isiin jallifte karaa deebiftu isuma gala gortee ulaa cufattee ishii wajjin nama kutte. Dhiirarraan bareedu tokko. Dhugaadhaa maali? Booda akkasi dhiibee akka gootee lafa si darbitee ilmoo si bira darbitee miilaa si cabsitee akka namni gartee si kooflu akkasi gootee siituuf godhe malee isiillee si godhan. Amjee ka jedhu waan isitti mana dhageessa. Anamma haatootti wallaahi haatootti hin qabuufin sababa kiyya guutuudhaaf haatootti hin qabuutu si bira na fide malee akka gocha qabaatu. Fiti biraa kalaas ilmoon hin galcha ijoollumatti biraa haa teessu. Ilmoo bagaddaa akkanatti si bira dhiisee waan deemu. Walumaan rakkadha yoo ni waliin rakkattee fi fukkana jirtan maan tanaa miilaa si dhabame akkamitti gabbaatee ishee natti dalaydame. Eessa keessee dalayde eenyu bira keessee hanga ishiin amma jirtu kana maaliin akka jiraachuu jirtu. Ni beeyta. Miilli kun yoo ni gartee akka waan na buqqeen na fakkaatee na jabe taate amma diree bilaachuun egaa hoggaan geessee gartee yaadaa dhageetiin gartee da'u manaa kannanii. Kanarraa lafatti jedhan danda'u wooma jiruun amma gartee isuma tanaaf biyyuma tana waan hin qabu gartee gaafaan bitadhe gabbeetiin oromooti jettee dhaqiyyadha gaafaan hin godhamu. Haala akkasii barooddee arraan tan akkanatti mataa buusuun keetiis hedduutu akka nama rakkisa wallaahi. Egaa silaa Huseen ta'e mataan keessi jirti rakkoodha maal goona gaa? Waan rabbiin fideen jaanii barra rabbii isin jingan waan fidan takka rabbiin isin jingan waan kan amma dilaa kana wallaahi isin fideen illee. Amma sirraa isichi hin qabu. Biyya keenya kanneen kunoo rakkoo addaa keessa jira. Wanni goonu hin jirtu gaa du'aa uma godhaa fi du'aa hin bire jira addaadha. Wanni amma inni mudate huyyoo isan gorsine kamana isaatti akkatti deebisee ilmoo ishee keessatti deebisu. Gochi irra dalagame kun garuu karaa isiitiin yoo dalagame miidhaa guddoodhaa tuni gartee hundi jechaadhaa galeef illee oomanni dalageetu galee fi akkuma na bira jira gaa oomanni duraan dalagachaa ture amma muratu jira. Inni ooma facaasee murata. Dhugaadha namni tokko kana maaliif wanni isheen gartee duraan jechuu turte wal biira wanna waan kana jettee jetta yee gaafadde ammoo hin janneettee na falmite kanarraa hangaa'isumaan na xiqqeessee akkamittiin nama keessa bobbee gala yaada jiruun gartee namaan gartee firraa namatti dhiiseetuma caalcheetuma ishee taa'utti jira beekta maaliif namni kun gaafa yaadtiin ati kana jettee jechuudha maqaa keessi balleessite akkatti gabbaatee nama keessattillee namaachillee deemtu qabdu beekadhu. San hundaatu jechuudha. Kana hunda baa duraa firraa yaadin meeqallee maa firraa yaadin duraan. Kana beekadhutti kana gaafadheetiin ati maqaa na arrabsiteetiif illee arrabsite wanni kana hojirraan fakkaatu ati maan akkanaa gabbaatee dubbatta yeellee itti dubbadhee gorsee san hunda lillaa jettee jechuudha biratti dittee kaatee kuttee beekadhu. Angaan akka feetelee bakkee namaan guddisa. Akkami guddiftee bira nama miila asi dhoome. Miila beekadhu akka feetelee. Nurraa ka miila sirraa deebite nagee ture maaliif beekta silaa namni miila kanaan gad ba'ee dalagata maaliif diinillee irraan baanee gara wanni keessatti amma diinni keessatti itee kun miidhaa guddoo sirra fiduun mala akkana gooflaa namatti ta'a. Waan isin joon qabu wallaahi kan le'ani waan isin joon qabu rabbiin si haa hojjisu. Ilmoo kanattis rabbiin haa deebisu maal goona gaa.
dirqama gartee bobbaasii gallaatame ka'atiis fillaatti. Situu waan kana hundeef nagee. Dhugaadha namni kun beekadha namni namaa tokko maaliif yoonii fi gartee wanni kun mokorri gartee mana keessa jiraate namni tokko wanni kun hin toltu dubbiin kunillee hin fakkaatu maaliif waan gartee kutte an ta'uliitiif yoonii fi gartee ishiilleen isan barbaadu kan jettu taate an gama kiyyaan eega isa Si miti maasii barbaadde silaa ilmoodhaaf malee. yoo ilmoo tana dhuftee kan fudhattu taate an waan biraa waa takka bakka isiin jirtutti masruufa ishii hin danda'a jechuudha. Masruufa maal hin dandeessaa illee ibsa sobu jirta malee. Ammaan tana gartee rabbummaan ilmoo tanaaf ilmoos rabbummaan godhu silaa uumaan taatu ilmoon numa guddattii tahaatii guyyaa ishii gara gabbuuti duutu numa guddattii. Rabbiin gartee atummaan si haa fayyisu miila kana maal goona gaa dirqama sirra laata.